inni na waliin jiru yeroo sanaayyuu jaartii biraa fuudhee jira. Hawaasatti nimne malee yoo gabbaatee hawaasatti himte ani gocha suukanneessaa sirratti hin godhaa. Waan sila ilma namaatti godhamu hin qabne hasiida mara fuula keetiin naqanaan jechaa ture yoo ati gabbaatee hawaasa Oromootti himte an sagalee san qaba gabbaa'ee uummata Oromootti madhu uummanni Oromoo homaan an godhu ka jedh ni beekani manguddoon biyya kana jiran akka ani maallaqa dhiifamaadhaan an kanin jiru biyya tanatti fuudhee ture moo? Ni beemaa fuudha jechuun fuudha halaalaa osoo hin taane hin jiraa mitiiree yaa'u kama dhoskaan waliin jiraatan san. Marama dalagaa ture zinaa dalagaa ture dubartii biraatti waliin. Amma isin haa walirraa qabdanii? Waynee gudii bar. Abshir bakka. Siifu qoya amma gizee carrasha irra galu kana inni hin deebi'aanii walii galteen keessan kan ture isaa? Ara hin deebi'aadhaaf ni nufaa galu. Soosora kan itti fufuudhaami? Ajaa'iba wallahi. Tawaa miti dubbiin tuni dura nama qabatamarraa dhageesse moo akkamii silaa dhuguma? Ara wallahi fuudhee jira. Wallahi laazim fuudhee jira ndee maali abbaa ilmaan kiyyaa akkamii dhala irra kaawwaan maakiyyaa waa daa'ima ta'e ani kun caaraa ilmaan kiyyaa waan ta'eef anaasaa jira bar. Wallahi laazim fuudhee jira. Ndee ijoollee yeroo bee yoo as jala jiraatta ijoollee inshaallah warri beeytan ergadha. Hawaasa hundatu beeka warri Itoophiyaa jiru. Tumee fuudhe mucattii jaalattee osoo hin taane tumee fuudhe mucattii daa'ima osoo barumsaa galtu daa'ima waggaa 15 kan inni fuudhe. Way good. Hai seerri jiru aboo miiciyyoo harkaa baasa. Tanaawu bikka hin qabannee kabraa fuudhaa fuudhaa warri baaleedhaa gabbaati miiciyyoo xiqqoo. Siifu salaamaleykum hundi keessanuu awwanni gaafachuu fedhe akkaawuntii irratti walitti qabame sani akkaawuntii mataa akka dhuunfaa isaati moo raayyaa abbaa mancaa jedhaatiin hin turte isa irratti walitti qabame moo akkamitti baasuu danda'e inni? No sanii miti ilaali hawaasni Oromoo yeroo sadi na gargaare gargaarsa hawaasni Oromoo yeroo sadi na gargaare san ka yeroo lama na gargaare akkaawuntii haadha isaa irratti guurame sanumaa wanni dhan quba irraa qabu hin jiru hin beekuwan sigalee amootu ani kanan beeku misaaleedhaaf gargaarsa uummanni Oromoo kana gargaare kanan beeku kan ofii kiyya akkaawuntii raayyaa abbaa maccaa irratti mubaarak musammaatii waliin guurre sana qofan beekaa jechuu jira san ispoonsaran ittiin galchan anaaf ijoollee kiyyaaf isumaa waliin jechuudha sigalee kan duraanii ammootu an akkuma nama tokko abbaa ilmaan kiyyaati sigalee yookaan lafa ittiin nuubite yookaan mana ittiin nuubite anumaaf isaaf ilmaan kiyya fayyadaadhaafan callise sigalee garuu hadha gaafan dhagahu mana saniin mana duraan ittiin maallaqa sanillee maqaa haadhaatiin manni sunillee akka dhagahutti yaa maqaa haadhaa ta'e maqaa isaatiin ta'e beeku macheef namni zaalimni maqaa ofiitiin mana hin bitu beeyte yookaan maquma haadha ofiitiin bitata malee. Soo qabeenya kiyyaaf ka ilmaan kiyyaa ka hawaasni Oromoo nu guureen hadha jaartii itti fuudhe sigalee. So magaalaa Marooba keessa bitate namni biyya keessaa dhaqee waan kana addaan baasee seera jala deemuu hin danda'amu? Maala namni dhimma isaa keessa namni galuu barbaadu hin jiru namni martinuu waan bilbilee dhimma isaa ittiin haase abboo kun zaalima biyyayyuu nu jalaa balleesse naan jedha namni hundinuu zariin isaa immoo namni tokko zariin isaa haadha isaa obboleeyyan isaa hittime'an maatii isaa zarii isaa waan ta'e duraan qabee itti hadhaa miti bara 2023 2024 sigalee ittime ilmi keessan gocha akkasiin irra godhaa jira haadhattillee ilmi keessan waan akkasiin irra godhaa jira gocha akkasiiti ijoollee quban qabu nan gargaaru ijoollee kana kophaa kiyyan guddisaa jira hawaasni Oromoo ammoo akka aniif inni ilmaan kana walii gallee guddifachaa jirrutti beeka dhimma kiyya kana gar keessan gorfadhaa natuma anallee natuma ijoolleellee nutuma akkasuma ammootu an nama dhukkubsattuudha na biratti dubartii biraa olii gadi ari'a gobbee ummata Oromootti hawaasa Oromootti madha jedhee zarii isaa waan ta'e maratti machaan bahe namni tokko furmaata namni naa godhu hin jiru gocha kana hunda obsee waliin rakkadhee mana hidhaa keessatti illee gaafa inni hidhamu. Jawwaqa. Maala zoinare. Abdii.
Maali ma rabsan kare karabana sona. Studios. waan dhuftee fidi beektaasee Wanin dua nama lalu jirtani mere. ee Ana lala to kare ni sina. Wala do kanani jirtani. Zamano ma biranda ini tara. koo akka dabaafanu jira fincaan hin dhaggeeffannaa sagalee Ay, bencana kan mere. barbaad keessa barbaad Mana kayak situ bencana. laa ilaaha illallah deera fincaani deeratti Island bencana segera. hay Island fincaan tadhalaani fuuti Island koo caaltuun qabadha caaltuu tadhalaa Island fincaan hundi taati Yo mes nala nagotian. Are bumanti rati nala koite ta. oh sorry Island fincaan taati Sera tinje tu ni. koo booda dhalaa gafanna dhalaa naa dhuftu Dabaruk ni rufte zamano. Dak ni. Ngan. dabari Ngan rufte. dhahi jala Maninda. Guys, tap gora guys. Miliana banget ni tap ni tap siapa ni. Oke dah. No gerana wallahi. ne afakkatil lala Atuti. Allah bareeddi wallahi tun afaan ishii tuttuuttoo mee ban Arab na. viidiyoo banadhu Video ba naman din to sa? eega Bani video معلش. Bak ana mara bitin jira ninde ba khalas. Bila kana turten no tim dado. Saya kucura. Ito reba. Mara drama ni drama Sagale tinje hihat. jadi. miki wantum shakar ma qudraa rabbitiitti jira qarrees dhuftee jirti qofum pollis khallees dhufte Ina gantum maal isaanii ka dukkana keessa hin baane kun maal UK M2 dolar oh makumma ki to kono si तरह रहे तू na qofa एमबी दोहराव तो मुझे यार Jaldo. yo Ay. agale mura jaldo biro oh assalamualaikum Waalaikumsalam you bed Taldo Ay. Kita hiya ba? Dia video asbe aku mau video rak. sana yung pakanan di madebe ka jaldo suma pada Baga na ko. Bag. Nama kare bine sanawaya. Jaldo. wow Jaldo ye. oye Ay. Bafit ako wallahi kamagalad jaldo sa tiya kamagalad Wahum tani biya मैं असबे वीडियो से लालू नहीं दंगेnya जल्दी से और का फिर
Ay, لا إله إلا الله. Kan hore chatte. Ini beekare. Zammaan hojii qabu turteemi. أبو شافين جلدي سنقبض. Boonu roosme maaliif hin qabne miti. Meeqaatamtu jaldeessatee dhume atu amma xiqqoo booda jaldeessa laata bar. Jaldeessa. Yoo, Umriin ta'e meeqa? 28. Okay, ganaadha amma laata إني فيتي لا قنادا. جلدي سلة قدت فيتات. Qoyere zammaanoo. Antaraa teessanii ni dubbadda. ها. Dhorgiree isaan taraa teenyaa kabajan isaanis. Jalde sama dura fuutee jaalallee ni qabda. Yoo ni akkanumatti rabbiin mataa Mukarraa utaalu jira faayee jechuudha. warra أورو مانجي. Daa ganama galee jira. Ganama hin jiru. Orumaa nuti boqee. Jaalallee hin qabdu. jaalallee hin qabu. Maal uruu faayisaan jira timiraan nyaatu jira. Maal daleeda? Abbaan sitti hin dhufin gaa? Faayisaan firijjatu jira. Ayya Barataa moo barataa miti namata 28 jeesaa maal hojjetta? Barataa kan baantu ishiin. Jaldeessa barata isaa dhageessaa dhiyoo. لا إله إلا. Hai. Namaa dhiisi. Jaldeessi uumamaan barataadha. Duba jaldeessi maa nama fuulu dhufa. Nyaata horuu namaa meeqatti jilbis qaba jee. Duba jaldeetti akka isaa biraa haadha quuree ajandaatti jiru ni beekamu. ayya Ni hojjeta? ta'ii hojjetu. Tokko hangaa fi biraatiin qaba. Jaldeessi kun dhiirri wal ni fuudhatani. Waliin fuudhan. Maal taate bitaa? Tan maa maqaa nu balleessu? Wayi